miidiyaa irraa dhabamsiifnaa akka giiftarri Oromoo tokko isaan kanneen goona akka inni gargaarsa tokko irratti hin hirmaanne goona mubaarak Oromoodhaa miti silxeedhaa jee kanatti ajandaa biraatu moof kun wallaahi na amani har'a gargaarsa kun waan beekamtii harkatee miidiyaa OMN fi waan hundaan gabaafamee bakka hamilee jiraate. Rakkoota Oromoo haadha Oromoo tan biyya keessa ilmaan Oromoo kan biyya Arabaa keessatti ilmaan Oromoo Liibiyaa keessatti rakkatu. Warreen kana yoo dhaabee ati rakkattee jara kanatti dawwalte wallaahi bilbila si jalaan kaasan. Bilbila mubaarak nu warra miidiyaa irraati ayyooleen teenya tan miidiyaan fayyadamnee kan isa kan akka bakka ta'e hin beekne mubaarak musammaa nama jaa'in tokko naa dawwalaatteeti. Nama miidiyaa koo kadhattee rakkoo sitti himatti. Itti garaan jabaatu. Warreen kun warra feemasoota waa isaanii kannuu danda'an qofa isaan affeeranii isaan jalaa silkii kaasanii isaan dubbisan malee isaan sanuu harkachuu hin dandeessu. Har'a waan kanaa mubaarak cabsanii yoo miidiyaa kana gubbaa kan galchan taate rakkoon uummata keenyaa guututti rakkoo taatee hafti malee gargaarsa kana haala namni tokko kan gurra siiqannee rakkataa sun gargaaru tokko hin jiru. Mubaarak jechuun namuutu waan danda'u qabu ogummaa isaa qaba. Ogummaa akka mubaarakiif rabbi kanneen dandeettii obsa mubaarakii kanneen kana abadan wallaahi. Kanarra beekamaadha namuutu waan tokko waan beekamtii harkatee takka irratti hirmaatee waan kana milkeessuun naman dhibdu. Kana waan miidiyaan hundi gabaasu jiru jecha. Kanaaf wanni kun keessattuu uummanni keenya uummanni Harargee mubaarak nu bira nama galataati malee nama akkana farrajamuu qabu miti. Gaafa mucaa Oromoo Soomaaliyaa keessatti du'atti murteessan namni halkanii guyyaa boo'ee haadha sun baadiyyaarraa fuudhee magaalaa geessee nama isii qunnamsiisu achi biratti ramadee halkanii guyyaa ni godhee lubbuu godbaasanii oolche mubaarak musammaati. Kanaaf har'a waan gareen takka dhuftee isarra jibba dhuunfaa bahachuudhaaf haloo bahachuun mubaarak cabsuudhaaf miidiyaa kana gubbaadhaaf galchuudhaaf qindaawanii mubaarak Oromoo miti mubaarak siltee miti siltee waan fedhe haa ta'u takka lammaffaa yoo siltee mubaarak ta'e waggaa dila kana guutuu eessa jiran isaan siltummaa isaa irra dhageeni eenyu qoratee argee akka inni siltee ta'e maaliin yoo siltee ta'e Arsii yookaan Harargee miti kan siltummaa mubaarak mirkaneessu. Jimma bakka inni itti dhalatee itti guddateetu kun mubaarak keenyaa miti jee ifirraa dhiiba malee nama tokko kan warri inni abbaan ani Oromoo jiru kan warri inni irraa dhalate Oromoo ta'uu isaa beeku. Ati Harargeerraa yookaan Arsiirraa dheeyitee yookaan Wallaggeerraa dhuftee wanni ati Oromummaa isaa irraa milquu fi dandeessuuf takka hin jiru. Kun hinaaffaa dhuunfaati. Hinaaffaa dhuunfaati har'aas barus mubaarak musammaa ija uummata Oromooti. Warreen akkana jiru takka irraan dhageenyu nuti keessattuu ijoolleen teenya waan hin galiniif jira. Kubbaa bakka biraatti taphatamaa turteetu dhufee tifoozoo godhate uummata keenya. Siigalee wanni kun eeguma inni nama dhuunfaatti wajjin torbaan 2-3 dura walitti bu'ee booda dhufe. Siltummaa isaatii fi akka miidiyaa irraa galuu fi waan kana jala teenya dhaggeeffanna. Nuti halkanii guyyaa dalagaa hin qabnu teenya caqasna. Gaafa isaan dura marii godhan mana adda addaatti gurbaa kana ammaan booda namni tokko nuti maallaqa keenyaan irratti beekamtii kannee fi nutiitu beekamaa isa godhe akka nam tokko giiftiin kennineef akka gargaarsa tokko irratti waan kun miidiyaa kana gubbaa galchina jechaa dubbachaa turan. Waanuma kana deemee achirraa dhufee gama ijoollee teenyaatti irratti as deebi. Wanni amma tahamaa jirus maakkii taanaanis maakkiinis obboleettii teenya namni gargaaramu jiru haadha teenya obboleeyyan keenya isiinillee teenya. Garuu waan kana ani akka kiyyatti waan kana nama hundaafuu ifa namuu dubbachuudha sodaate malee eessarraa dubbiin tun akka isii tanaafuu dhufte ifa galaadha. Maaliif yoo jette guyyaa jalqabaa gargaarsi mana maakkiitti godhamu. Guyyaa itti aanu kana mana Hamzaa guyyaa sabtii mana mubaarak jaan taatee itti fiisitiif mubaarak viidiyoo dalagee waa hunda godhee lafa kaa'e achi booda deebi'ee eega onni kun hundi xumuree namni idil akkasitti beeku hunda maakkiin haaree irraan boodaan dhuftee ani godhe kana jechuun maal mul'isa isii keessaa dhufee osoo hin ta'in
qaamni Duubaayii push godhee waan kana akkamitti waan kana murteeffannee Mubaarak as gubbaa galchinee inni akkamitti Mubaarakiif dabarsitee kan taasiseetu itti dadhabee siini baltii si baattii uummata keessanii waan dhiibbaan biraa duubaan jiraachuudha agarsiisa jechuudha. Kanaaf uummanni dammaquudha qaba. Ila Abdallah. خلاص Akkasanitti متى كين akkasanitti namni مانده مانده في تارجي نجلا تفتيرها يفعل بقى راتها سجنتا كانت أمور في ديما سجنتا أمان تنا أران تنا سرف فينا وانت كوفا سينما وانت كسينمات سجنتا تمرو في ديما أبانا كاس دبي جرا رفو في ديما نبرا الكناية جرا وانت كان سينما تكتين سينمو نوتي نما دلقا والدرقو مبربان نمالي نما جابسي نما خفسيتين بكخانا بوجرو هنكيبالو نما دلقا نو دلقو نما كمبارك نما خمتا كبربانا دلقان جبات داتي دلقانا والدرقو ماتي دلقان أمتا خينياف دلقا جنة نموتا قرتي نما دلقو نما خانا جابسيني بكخانا بونو جو غوتو تنكيبالو galatooma ulfaadhaa mubaarak nagaan buli mana kee cufa dhumma mana kanaan naa cufa moo si cufa na biraan jira akkaawuntiin asii cufa moo nin cufa cufa dhumma bakka mana cufa fayyaada nagaan bulaa abboo guyyaa saftii wal garra mana mubaarakii guyyaa saftii naa goota guyyaa saftii wal garra goota kiyya ما ولاتي نجاها أجندة كثيرين يفهمنا ولا أجندة كثيرين نتنو فينا جاها الفادا قالت هما ورجال ستيرة تفتنس ورجال تفتنس jirtu tan irratti dhimma kana irratti wali qoosuun hin barbaachisu. Yeroo rakkoon hawaasa keenyaa dhufte irratti wali rakkoosuun hin barbaachisu. Dhugaa jirtu walitti himanii gargaarsi mana tokko ta'e hawaasni keenya gargaaramuudhaan tuka barbaada. Kana kan hin beekan. akkasii biroo yaade amma inni sababa san godhachuu miti. Yoon ifiyoonni akkasii jiraattelleen sila gargaarsa uummata Kana dabarsee hawaasa na harkaa jechuu qaba ture. akkasii biroo kiyyala. Guyyaa kana mana dhiisee bira dabree godhamee wanni kun eega dhume hawaasni kun kar tokko ba'ee booda san booda silaa dubbate illee caayaa irra jiisee jechuun warra waan kana godhe sii galeeme. Garuu amma wanni inni ammaan tana asirratti anamma akka gabricha rabbiitti anamma miciyyoon san ijoolleedha dhalaadhaas irra laalu. Yoon fi gareelleen jiraattee waan akkasii ka gootu taate anamma silaan mubaarak ta'e isii deeggareetumaa waan san galmaan ga'ee san boodaas deebi'ee gaa waan akkanaan irra gaggeeffame hawaasa kiyyan alaalaa jira. Hawaasa kiyyaa Harkaa ja'a jechuudha. Ammoo sanitti dhiise isii hojii wal qixxaachuun isaa wannuma isaatu duraa balleessite jechuudha. Akkuma nama sababa godhatee uuma kana dura dhaabbachuu deemuuti isa fakkeessite jechuudha. Maaliif dhuguma tana dubbachuun gaarii beektaa? Malee dhugaadha mubaarak yeroo ni qaba hawaasa biraa waan daddalagees ni qaba. Soo san namni kaadu hin jiru bareedaadha. Ammoo ammaan tana wanni amma godhame silaa irra jiraachuu qaba. Akka nama dhiiraa tokkotti waan tana irra jiraatee bira dabree bareedaadha jechuudha. Namni nuu silaa caayaan akka namni gartee miti akkuma aadaa Oromootti yoo taa'e namni intala dhalaatu yoo waan takka hayyamteetu ka garagaltu taate hogguu saniif isii godhiitii booda deebii barsiifadhuu jira. Isuma tanaa barsiifadhuu jira gartee akkasitti barsiifachaa deemta malee ammaan tanaa takaaroo kaasee garee akkanaa jira guruppii akkanaa jira narra ijaaramtee maarreen no this doesn't make sense to me gartee miti gatiin kaastu nu biratti biroo shataa dhugaan siima dhugaa walii dubbachuun bareedaadha obboleessa keenya inninis obboleessa keenya waan fedhe haa ta'u waan fedhe haa ta'u ammoo waan akkanaa tana bakka akkanaa tanatti bakka hawaasni harargeedha hawaasni takkaa nama nyaachisuu malee nama gargaaruu malee biyyi Itoophiyaa san lammiin sabni xixiqqaa fi guddaan hundi achi dhaqee achi dalagatee akka namni Dubaay fi Ameerikaa yaa'utti achi yaa irraa dalagatu uummata saniitu har'a rakkoo keessa jira. Hawaasni Oromoo guututti mootummaan biyyaatii fi hawaasni Oromoo guututti hawaasa kana cinaa dhaabbachuudha qaba. Hawaasni kun takka uumama isaarraa hawaasa tokko duuba biyya Itoophiyaa roorroon itti dhuftu rakkoon itti dhuftu takkaa duubatti hafin beeku. Oromoo taatu Oromummaadhaaf jenereeshinni meeqa namni mileenni meeqa kakkitti himamee hawaasa kana. Qabeenya isaa lubbuu isaa uummata Oromoo irraan qusanne hawaasa harargee kana jechuudha. Hawaasa kana har'aan tana gizeenii fi rakkoon hawaasa kana irratti dhufte abbummaan fedhee waan silaa rakkoon fetee
Wama fedhe woo qabaate if duuba kaayee sila tana dur aansuu qabaa jennee fudhanna galatoome. Kanniif nama ol seene kanaaf Ibro. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa namni hundinuu waan gaarii dubbattanii dhugaa jettanii garuu namni dubbii balleesse Makillee miti Mubaarakillee miti. Namoota tifoozoo dhageettanii jara keenya fira sobanii araarsan jedhani. Fira sobanii araarsan. Namoota tifoozoo fakkaatantu kalee kanneen mana ibsa abbaa jaalalaa seenanii dubbii hammeessani. Mubaarakillee eegamicha yoon akkas jette dubartiidha. Nama dhiibbatu miti isinii galee nama lakkiin ta'u jedhullee miti. Nama fudhatu bakkuma sanittu. Osoo dubbiin namni lamaa dubbate anamma namoota san maqaa hin baasu dubbiin namoonni lamaan sun dubbii san dubbachuu baatanii. Wallahi Mubaarakillee hin didu. Namallee didee hin beeku. Hin beekna Mubaarakinillee. Argitanii namni warra jala deemutu dubbii balleessaa. Ammallee yoo dandeettan namoota akkasiisaniin hin beektanii uummanni kun haa qarqaaramu. Ammallee namoonni dubbii hammeessaa aran namoota akkasiisani. Mubaarakii namni dalagaan ala isa godhu tokkollee hin jiru. Oromoo mara jaalata. Oromoo kutaa 11tu jaalata. Garuu ammoo bakka uummanni keenya rakkate kanatti bakka uummanni keenya wanna jedhe kanatti wal afoo dhaabbachuun tuni osoo jaarsoleen dubbii laaffisuu qabanii namni dubbii hammeesse warra jaarsaati. Jara lamaanillee miti. Dhugaa isiniin jedha. Kanaaf yoo dandeettan namoota akkasiisan namni akka Dr. Garbicha Rabbiifaan Irboo Shaxaatillee namoota sanittiin dhiyaatta jedhee yaada. Namoota akkas dubbii hammeessan san dhiisaa. Amma sagalee takka feena sagalee takka tan uummata Harargee kanaa sagalee taatee uummata kanaa gargaarsa walitti qabdu feena isinii galee walafoo dhaabbachuun hin barbaachisu. Mubaarak san booda yoo komiillee qabaate komii isaallee yoo himate nama irraa komii qabu sanirraa Oromoon seera qabaa seera isaatiin komii fuudhuufii danda'a. Yakkaa isaa fuudhuufii danda'a. Kana waan ta'eefi namoota ammallee waan adda addaa haasanii mana namaa haasanii mana namaa seenanii waan adda addaa haasan dhaga'u jira. Namoota saniin dubbii hin hammeessinaa. Ammoo warri badhee taa'ee haasa'u kana Maqiin Mubaarak caalaa walitti hin dhiyaatan. Maqiin Mubaarak nama waliin nyaatee dhugu nama biyya takkittii keessa waliin jiru osoo rakkoon galtee namoota walitti reebu agartanii nama wal jaalalallee eenyu walitti qaban jechuudha. Wal jaalala Oromummaa namummaa walirraa qabanii jechuudha. Kana beekama. Garuu ammoo tivoozoon gara lachuu dubbii asii achi garagaltee gara walitti oofuu kana osoo dhaabdee bareeda jechuu barbaadeeti yaanni kiyya kana. Thank you galatoom. Wannummaan rakkoo fidee'u sani amma kaman guddoon achi ergamtee jirtu bar aslii fi Ustaaz Hamzaa fi Damiin Turaan itti godhamanii manni tokko nu haa ta'u yeroo tanatti ajandaan nu barbaachisu dubbiin kun asirra dhaabatuu qaba jaanii ergamanii jiran. Achirratti silaa dubbiin Ustaaz Hamzaan gaafate san deebii osoo hin argatin tifoosoo yaa'ii kaafte. Silaa achirrattu dhumti. Eegas booda immoo dubbii tana lafa gabbuufneef fixuu qabna jaanii Ustaaz Hamzaa fi namni la sadeen isin jedhe Dr. Aslii fi Damiin Turaan itti godhamanii lafatti walii bilbilee akkasitti jara kana mana tokko akka nu godhan. Isinis mana bantee innis mana banee namni adda hiramoo osoo hin taane wanni gargaaran hawaasa tokko waan taateef manuma tokkorraa walitti dhufnee akkuma duraan gargaaraa turre sunitti nama haatti fufnu waan jiruuf manguddoo sana erganne amma tifoosoon achi yaatee maal goote kan nama lama qabuus kan namni lama isa laalus kan namni shan laalus micayyoo mataa gaggara galchanii achi kaan arrabsuu eegalan sii galee kaanis gara biraa dhaqeetti akka tifoosoo mubaarak ta'e akka waan mubaarak ergateetti achi waa arrabsuu eegala garuu warroonni tokko tokko gurgudduma nuti beeynuutu waa hedduu laaqu jira waa arrabsu jira sun hundinuu hawaasa kanatti gufuu ta'aa jira malee hawaasa kana gargaaruuf hin deemu hawaasa kana dura dhaabbannaa qaba namoonni keenya ijoolleen teenya keessattuu ilmaan Harargee nama meeqaatu isii gaggara galchee bira taa'u jiran akkaawuntii xiqqaan qaba ni ilaala eenyu maammeen ammoo inni dirruma baafatee ajandaa mataasaa oofatu jira tamaameetti dhiisa maammeen guyyaa isiin achirra gargaaramti sanirraa kaasee Ustaaz Hamzaa fi Abu Sabraddiinii fi Shegriyaat qofa akka isaa fi warra gastii sanirra taa'u.
nama hunda aslirraa eegalee hunda isaanii tokko tokko mul'ich godhaa oole. Giiftaroota achirra giiftii kan warra Itoophiirra jiru sun hunda haadha isaanii ka duute illee qabritti nafe arrabsaa oolee za'a 24f arrabsuun qabaa. Leenca torbanaa kan nitan malee. Kunis ajandaa if danda'e ka mataa isaa qaba. Sinii galee. Arraba namaatiif yeroo kana bakka hin qabnu haadha teenyaan rakkate haadha teenyaan beelee itti dhiisnee bakkumatti eegalameetti yoo itti fufsiifne gargaarsi kun rakkoo maal qaba? Hin qabu. Wal dura dhaabbachuu maaltu fide bakka tan? Yoo rakkoon jiraatte gargaarsa kana xumuranii rakkoo tana jira dhiibbaa kanaan irra godhame jee Mubaarakilleen himata isaa hawaasa kanarratti yoo himate haqa isaanii harkata. Dhibbaa dhibbatti. Kanaaf wanni gamaa gamana dhaabbannee micootanaas xiqqeessinee intala dhalaati dursi dhalaaf kan nama eega carraa kana naa kennaa jette nin xumuradhaa guyyaa tokko naa fayyette guyyaa tokkichaa isaa dhiisan maal qaba hundi keenya ormatti hirmaannee mana Mubaarak ta'ullee kabiraa ta'ullee gargaara kana ifitti himaa uummata keenya namni micii arrabsu jirus arrabsiisu jirus irra guddaan ijoollee teenya tan ifitti himaa ammoo an Mubaarak irraas dhiibbaan qabu wanni rakkoo walirraan qabu isirraas rakkoo walirraan qabu Mubaarak irra isirra inuma naafi Mubaarak walitti dhiyaatas gara saahibummaatti sin talalaatime dhugaa walitti garuu walii hoogganamuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuu fi wal tuffachuu hawaasuma kanaa tuffachuutu nam mul'ate bakka tana keessatti hawaasuma rakkate kanaa fi hawaasuma isaan hordofu kanaa tuffachuu nam mul'ate yoo hawaasa tuffachuu baatan hawaasa dhageeffatanii yoo garaa isaaniillee dubbiin jiraate gargaarsisanii fixanii rakkoo tana nu jidduu jira jedhanii gabbahanii dhugaa jirtuu walitti dubbatan furmaata ni kan nama furmaanii dhibbaa dhibbatti naamana garuu saa huqquu maaltutu namni sagalka ol kaasu jiran tokko keessa gad harkisuu jiraa jiran akka onni waliin kaan waan kanaatu keessa jira dubbii tana keessa malee wanni biraan jirtu tana naamana boruu itti dhuftanii Maammeen kunoo kamee biroo kana maarrabsu itti hooni maammee kanaan hin beeku. Obboleessa Mubaarakiti. Okay. Namni dubbii laagaa jiru isaa hojii. Suni fayyaallee hin qabu Omar Gaasayaa nama yoo barbaade. Namni waan irra kaayatu hin jiru. Maaliif takka yoo barbaade Oromoo tana Amaaraaf kennaa kutaa Oromoo tana ciree Amaaraaf kennaa takka yoo barbaade miliniggoota jedhaa. Agartee namni irra kaawatu hin jiru irrallee hin kaawannu ammoo namni badheetti dibbeetumu kuni Mubaarakii fi Makii caalaa walitti naanne osomaa naga buusanii irra wayyaadha. Sinigalee Mubaarakii namni hojiin ala baasu Oromoo jaalata. Oromoo kutaa 11tu jaalata. Baasuufillee hin jiran jechuudha. Baasuu miti. Baasuufillee hin ta'an jechuudha. Kanaaf Jeneraal Dube obboleessa kiyya kabajama laal waan takkaa jira namumaanan wanni irra beeku tokko taate waan babbareeddu poostii goota si ilaala viidiyoo keeti yoone fi laal funyaa gurra muran qaawaan namaaf haa itti abbootiin teenya gizee makmaktu wanni takka wanni beekamuu qabu nama badii balleessu maraataa jettee yoo dhiiste maraataan si himale isa sanii miti. Humaa keessa hin jiru inni humaa keessaa ba'e jedhee nama gartee miti badii Oromoo irra balleessu dhiisuu jechuun Oromoon if tuffachiisu jechuudha. Amma namni kan obboleessa isaa vaaliyuu obboleessa isaa qabu xiqqeessee obboleessa isaa vaaliyuu isaa gabbuusaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama akka Dooktar Gabricha Rabbii akka Kiyyaa kanaa jira jechuudha. Sigalee miti. Way ilaallaa jechuudha. Tanaafuu namni obboleessa isaatuu qabuu hin danda'in hawaasa kanaaf wahii godha waan jiru vaaliyuu obboleessa isaallee darbisiisaa jira jechuudha. Wal qabuu danda'u qaba namni wal dhaabuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaafuu wanni yoo akkas hin ta'in rakkoo wanni uumee amma dhugaadha. Ijoolleen Harargee namni Mubaarak hin feene hin jiru. Namni hin jaalanne hin jiru. Nuti akkuma ilma keenyaan laalla. Akkuma obboleessa keenyaan laalla. Garuu namni obboleessa isaa san uummata kanarraa qabuu hin danda'in akka waan ofii obboleessa isaa itti ergee asii dubbii haasasuu fakkaata jechuudha. Kanaafuu nama hodduun maayikii cinaa wanni akka dhaabbatan godhe amma dogongora obboleessi isaa dalage kanaa jechuudha. Inni sila
namni aalii lammiin isaa namni isaa nama san dhaabuu danda'u qaba jechuudha. Intalti tun micciyoon tun ijoolleedha ni beeytan. Mooraalii si tiisu waan isiin jette silaarra Mubaarak amma nama biraatu dhiisi inni eegachi jiraatee waliin nyaata yaa harkaa jira. Kan ishii maayikii teenya jesila dubbii tanaa guddisuu qabu dubbuma tanaa dhaamsuu qabu isa kan amma akka gabricha rabbiitti dubbii tana namni dhaamsuu qabu yoon fi hayni kasaatee haqa sanachi kaa'ee isii dhaabu jechuun dhiirummaadha. Kabajaatee ol fuuti darajaatee ol kaasti ripiteeshina kee daran jaaraa jaalalatee nama keessa gabbuusaa deemte jechuudha. So kanaafuu wanni ammaan tana godhamee jiru kun obboleessa isaatiin innilleen waan kana gallaaluu dadhabee ijoollummatee amma ani maayikiitu isaan hundarra guddoodha kan laalutti malee as biratti namuu ijoollee natti hee jechuudha jeneraal. Kanaafuu namni waan kana keessaa bahuu qaba if jijjiiruudha qaba. Amma ummanni keenya ummanni Harargeedha ifii faa gosaa fi gisee walikkee waan fedhe ol godhuu malee nama isa galee nama isaaf tola ooluu nama lubbuu isaa kannaaf ammoo waan hin fakkaannes gisee namni dalagu wanni kun waan hin fakkaanne jennee nama jaalannu kana dhugaatti himna. Sigalee malee jibbaa namni isaa qabaateeti gareen narra ijaaramee jira jee inninu waan akkanaa tana oofuun isaa obboleessuma isaatu kan uummata Harargeetii fi maayikiillee gaddeebisiisee uummata kana arrabsiisaa jiru isa jechuu ta'uu dubbiitutu si garsiisa nama dubbii beekutti jeneraal. Sigalee kanaafuu wanni kun sirraa'uu qabaa jechuu barbaadeeti galatoome fudhadhu carraa si afaaniin fuudhe. Yaa dubbii dhugaa dubbattee garbicha rabbi beektaa amalli sooshaal miidiyaa kun siin galu beekaatuma illee namni kan wallaaluu fi kama waan kanallee itti jaalatanii ilaalanii nuun galu. Namni baay'een ammoo gurbaa sawwaallee godhuu danda'a tokko maqama Mubaarakiitiif ilan namni baay'een dhugaa isiniin jedha. Maammee maqama Mubaarakiitiif namni baay'een ila. Isuma laalanii irra tanan dalagaa isaa hedduu tawaa baay'een asirra balleessu. Namaan galu sun walumaa galatti waan ati waan hubanne ho'itu keessa jechuudha. Wanni nuun galin nuufu wanni nuun galin hojii isaa yoo laaltu hojii biraati. Amala isaa yoo laaltu amalli inni agarsiisu amala biraati. Garuu gara numaan galu bakka waan kana jettee dubbachuun si rakkisa jechuudha waan nama sanii. Suni sani amma walumaa galatti yoo danda'ame namoota gugurdaa jedhan namoota gugurdoo namoota silaa waallee dubbatanii asirratti illee rakkoo garaagaraa illee furuu danda'antu jiran namoota akkasiisaniin dubbii hammeessoo osoo dhiisanii akkuma dura jedhe fira wallole sobanii araarsanii isinii galee bar osomaa dhugaan bakka tokko jirtu balleessaa nama tokko irratti arganii wanni ati balleessitee jirtaa gadi dhaabadhu jedhanii qajeelatti himuu dhabaniif dubbii santu sanirra hammaataaf sobanii nama araarsan isinii galee fira sobanii walitti araarsan. Kanaaf yoo danda'ame bifa sanii rakkoon hin furama jedhee abdadhaa namootiin dubbii san ammoo maqamaa Mubaarakillee seenanii waan adda addaa dubbatanii bakka biraallee dhaqanii waan adda addaa dubbatanii kuni gaarii miti dhaabbachuu danda'u qaba. Wanni akkana nu keessaa Mubaarakiin eenyu namoonni san jeneraal dube bar laal nama san abaloo si waan akkana